Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sinaan qabu. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya haala qabatamaa biyya keessa jirurraa waan baay'ee rifachiisaa akkasuma haala muddama biyyattii keessaa irraa oduu ajaa'ibaa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Hamma xumura qophii keenyaatti na waliin turaan affeerraa kooti. An reedii adamtuubi namoonni chaanaalii keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya odeessaa keenya jalqabaa irratti akkuma beekamutti guyyaa kaleessa pirezidaantiin keenya Uhuru Kenyaata gama Itoophiyaatti imaluun isaanii maaliif kan jedhu shakkii guddaa uummata keenya keessatti uumee jira. Akkasuma hayyoonni keenya yookaan obbo Jawaar Mohaammed dabalatee hidhamtoonni siyaasaa Oromoodhaa maal keessa jiran haalli isaanii of duraa akkam ta'a kan jedhuu fi wantoota hayyoonni keenyatti xalan isin biraan ga'uu barbaada jechuudha. Dhumarratti Wbon ammas bifa haaraadhaan humna furguggaatu leenjiseettiniin guyyaa har'aatii fi kaleessa uffata dambii kenneefii jira jechuudha. Kanallee isin biraan gaa tarkaanfilee isaan fudhatan wajjin amma xumuraatti na hordofaa isiniin jira. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya maalinni guyyaa kaleessa pirezidaantiin keenya Uhuru Kenyaata imala isaanii gara Finfinneetti godhanii turan. Imalli isaanii yeroo addunyaan irraa dheessite kanatti gama Finfinnee taasisaniif maaliif? Dhuguma jaalala biyyattii saniif qabaniif deemamoo ergama addaa fudhatanii achi dhaqan kan jedhu xiinxalamee jira. Akka hayyoonni Oromoo dubbatanitti fi akka mootummaan dubbatutti dubbiin baay'ee wal dhaba. Mootummaan akka dubbatutti akka waan biyyoonni lamaan waliin hojjechuudhaaf waliigaltee wayiitirra kaa'amee gama Keeniyaa Uhuru Kenyaataan dhaqeetti afarsan jechuudha. Mee uummata keenya isinummaan gaafa yaaddan yeroo addunyaan harkaa dheessitee yeroo addunyaan hundi imbaasii ofii cufattee Finfinnee seenuu miti Itoophiyaa seenuu sodaa guddaa ta'e kanatti pirezidaantii Uhuru Kenyaataan akkamitti sodaa tokko malee Itoophiyaa seene jettanii shakkitan sammuu keessan gaafachuu hin dandeessan. Yeroo ammaa kanatti Uhuru Kenyaataan ergama guddaa sanuu ergama dirqamaa itti kenname Finfinnee seene. Osoo ergamni dirqamaa Finfinnee seensuu baate yeroo addunyaan sodaa hangana ga'u Itoophiyaa irraa qabdu kanatti tasa lubbuu ofiitiifuu abdateetiniin biyya sanii seenu. Ergamni dirqamaa eessaatti kenname kan jedhu hunda keessaniif ifa. Akkuma beekamutti Ameerikaan Keeniyaatti yeroo dhiyootti akka waa'ee Itoophiyaa kanarraa dubbattu himamee jira. Addunyaan himtee jirti. Haa ta'uti sandura garuu Itoophiyaa fi Keeniyaan wanta kana akka itti himuuf dirqama Ameerikaa irraa fudhatee Itoophiyaa akka dhaqu itti kennamee jechuudha. Kun immoo maalinni kan itti kenname jedhee gaaffii yoo isinii ta'e akkuma beekamutti Itoophiyaa uummannis ta'e addunyaan Abiyyiin akka jibbitan beektan. Addunyaan yoo inni dhiyeenya taangorraan buune waraana ofii akka Itoophiyaa keessa galchuuf deemtu argaa jirtan. Kanumaan wal qabatee Uhuruun Keniyaataan carraa lamaa fi lama qofaaf Abiyyi bira dhaqe. Inni tokko Abiyyi dafee yeroodhaan akka baqatuuf. Inni lammataa mootu wanta Ameerikaan jetteen guutuun guututti raawwatee akka bakka isaatitti deebi'ee bulchuuf. Abiyyi garuu lamaanuu gochuu hin danda'u. Yoo akka Ameerikaan barbaaddu taate Ameerikaan waan akka Tigraayitti hin dubbanne akka barbaadan Tigraay akka barbaadan of bulchanii jiraachuu dantaa Ameerikaa waan Ameerikaan jetteen hayyee jechuu waa'ee bishaanii fa'aa irratti akkasuma mootu yoo keessaa ba'e mootu inni aangoo gadhiisee deemuu barbaadu. Kanaaf kana qofaaf deemee jechuudha. So ergama addaa inni fudhate kun akka baqatuuf walumaa galatti Abiyyi akka aangoo tana gadhiisee deemuuf Uhuru Keniyaataan gorsa barbaachisaa hunda kenneefii jira. Na amani dhiyeenyatti yoo inni kanan goone takka achi keessatti gurri isaa qabameetiniin ba'a. Akka hayyoonni siyaasa jedhanitti numaayyuu dhiyeenyatti odoo Ameerikaan as keessas hin qabanne gadhiisii waan jedhu wayii hayyoota hedduurra xiinxala hedduu hordofaa ture dubbiinis hin fakkaatti. Namni kun Uhuru Keniyaataa kun tasa dogongoree Itoophiyaa sasseenuu hin barbaadu. Sababni isaa biyyattiin haala hamaa keessa jirti. Ergamni Ameerikaa itti kennameef dirqama dhaqee itti biraan ga'uudhaaf. Kaleessa poostii Abiy Ahmed irraa hubannoo wayii hubadhe. Maal hubannee? Duraanis mootummoota hedduu simatee beeka. Amma garuu obboleessa koo jaallatamaa fi kabajamaa ila afarsee urgufee maqaa isaa kana mi'eessee mootummaan akkamitti akka ijoollee wal faqqartu yookaan ijoollee wal jaalattu akkatti wal dhaadhessee wal yaamu. Kuni rakkina qabu ibsachuuf sodaa qabu ibsachuuf obboleessa koo maalii koo jedha. Duraan obboleessa isaan turre. Duraan jaalallee isaan turre jaalatamaa isaan turre. Har'a obboleessa koo jechuu maaltu fide kabajamaa koo jechuu maaltu fide. Rakkoo jiru asirraa hubachuu dandeessanii jechuudha.
Inumaayyuu nuyi bar amma saa kanatti Abiyyi kufe irraa haasaa jirra. Akkana nuwwa kanatti yeroo gubaa jirra dhugaa. Carraan Oromoo amma maalinni Abiyyi kufe irraa osoo hin taane borii kenna irraa osoo dubbanneera nu wayi. Kun namichi taree jira baay'isa hin jiru. Osoo jiraate addunyaan hundi harka irraa galfattee waan qabatu wallaalee akkatti itti zooruu jechuudha. Addunyaa irraa galee jira namichi kun. Nama hin jirre irraa haasaa jira nu dhugaa rabbi dubbachuudhaaf jechuudha. Homaayyuu miti ammas waa'ee nuuf dura keenyas nu yaachisuu hin qabu. Oromoon qabsaa'uun isaaf haaraa miti. Yoo jabaate garuu gara bilisummaatti of geessutu isaaf haaraadha malee jechuudha. Kana haalli qabatamaa jiru Finfinnee keessatti akkuma jirutti baay'ee tokko sodaan ciccimaan jira, fattashaan adda addaa jira, qabeenya kee dhuunfaa osoo harkatti argan qabeenyi kun kan ergama diinati namaa erguu deemta jedhanii saaman. Tooftaa amma bilxiqinnaan baafatte maalinni birrii guddaa fa'aa ati qabattee deemte. Wantoota adda addaa ati qabattee deemte. Ergama diinaa fudhattee deemaa jirta siin jedhanii si qaban simaa nagaa kana. Haala sodaachiftu akkanaatu jira jechuudha. So Abiyyi dhiyeenyatti akka Keeniyaarraan baqatu yookaan akka Eertiraarraan baqatu mastanqaqaan dhumatee jira. Geemiin Abiyyi dhumatee jira. Dhiyeenyatti inuma nu laala. Waa'ee Tigraay irraa yoo dubbanne ibsa ejjennoo kenneera guyyaa kaleessaa Tigraay. Ibsi ejjennoon inni kenne tasa wanta amma qabanii deeman kan irraa akka duuba hin deebine jaarsummaan fedhe jiraatee dhiise hanga dantaan Tigraay guutamutti wanti kun akka hin jiraanne jala sararee ibsa ejjennoo kennee jira. Abiyyi abdii muratee jira. Garuu wanni beekuu qabnu tokko Abiyyi badee nu balleessuu deema. Yoo deemes nagaan deemaa kan jirre hundi kee hubadhu. Abiyyi tasa nagaan osoo deeme hanga ammaatti hin taa'u. Waan barbaade balleessee keessattuu Oromiyaa tana seenaa hin jirre xuraayaa harkatti galmeessee baduu barbaada jechuudha. Maaliif akka seenaan isaa Itoophiyaa keessatti hin dagatamneef sanumaayyuu wanta gaariidhaan erga dadhabee wanta badaadhaan seenaa ofii galmeessee deemuu barbaada jechuudha. Haalli qabatamaa fi dhugaan jiru isa kana fudhadhu dhaman. Sinii galee waa'ee Wbootitti yoo deebine Wboon guyyarraa hojiin boonsaniin hojjetu har'aa fi kaleessallee Wboo haaraa giddugala biyyattii keessatti leenjisee naannoo Finfinneetti fagoo osoo hin deemin Finfinnee macidatti eebbisiisee humna furguggaatuu fi gadhiisee jira jechuudha saba isaa wallaatiif. So kanaaf Oromoon amma jabaattee dhaabbatee gama barbaachisuun wal ijaaree akka diinni biraa irratti waliin ijaaree taasisuu danda'u qaba. Waa'ee hayyoota keenyattis deebina. Hayyoonni keenya ammas haala baay'ee sodaachisaa keessa jiran. Harka rabbiitii fi harkan ofii qofa jiran. Maaliif isiniin jedha? Yeroo ammaa kanatti tikni isaanii rabbi qofa. Akkuma gaafa dura abdiin kiyya uummata Oromoo fi rabbi jedhan uummanni Oromoo abdii badaa baay'ee irraan qabu. Abdiin isaan qaban rabbi. Maaliif uummanni Oromoo abdii irraan qabne isiniin jedha? Callisanii akkatti taa'anii ilaaluudhaan wanti isaan jawaarfaaf godhan hin jiru Oromoon. Oromoon har'a hirriba keessa jira. Warri tattaafachaa jiru waan muraasa jechuudha. Humna hidhate kanaa fi warra alaa kana qofa. Warri biyya keessaa sodaa guddaa keessa galee sodaatanillee immoo ajjeechaa fi humni irraa nafne. Ilmaan isaanii waraanatti ergaa jiran. Dhugaan jiru kan uummanni keenya sodaatee jira. Garuu sodaan isaa sun mana taa'ee irraa afaan jiru. Ilmaan isaanii dirqama waraana deemanii torchitaa jiran. Kan didee hidhamaa jira. Wanna teettee sodaataa turteef sun sirraan oolle jechuudha. Kan ammoo maaltu fide yoo jenne tarsiimotu hin jirre. Namoota kana kakaasee tarsiimoo keessa tooftaa ittiin qabsoo kan adeemsifatu himutu warra akka jawaarfaatu hin jirre. Beeyna kana. Jawaarfaa kanaaf maneedhaa keessatti callifamanii taa'amanii jechuudha. Sirni dhufoo jawaarfaa maal godha? Ila yaaddoon guddaan amma jiru kana. Mootummaan kun akka waan ajjeesetti akka waan irra taa'ee isaan itti taphatetti ilaali. Sirni dhufoo achi keessatti isaan dhiisamu achi keessaa isaan fuudhee saba kanatti isaan dabala kan jedhu yaaddoo guddaadha inni. Ijoon dubbiinuu isa kana. Waa'een hayyoota keenyaa halkaniif guyyaa nu yaachisa ammoo waa'ee kufaatii mootummaa kanaa caalaa mootummaan kun kufee jira baay'isa wayi. Yaaddoon guddaa waa'ee hayyoota keenyaatti akka hayyoonni siyaasaatiin xalanitti Oromoon amma of qopheessuu qaba, amma hayyoota ofii tikfatuu qaba, amma waa hundaaf kaka'umsa godhachuu qaba jedhan. Dhugaadha. Oromoon amma ka'ee hin eegganne hayyoota isaa, Oromoon amma qindaa'ee hin eegganne hayyoota isaa, boru wal komachuun, boru paartiin biltiginnaa kana nu godhe jedhanii komachuun gatiin qabu. Paartiin tun baddeen balleessuuf kaayyoo guddaa qabdi. Maaliif taa'aan jirtu biyya kana keessatti? Bakka tarkaanfii qofa barbaadatti jechuudha.
Kanaaf hayyoota keessan tikfadhaa daraa keessan kanumaan isiniif dhaamaa egaan daawwattoota hordoftoota keenya turtii gaarii qabaadha isiniin jedha. Video biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.